Filannoo Ameerikaa baranaa kan haala addaatiin addunyaan guutuun eegaatiin turte inumayyuu jeequmsa tuqaa jedhameetiin kan eegamaatiin turre Doonaald Tiraamp Kamaalaa Haaris caalee filatamuudhaan haala hin eegaminiin pirezidaantii Ameerikaa kan itti aanu ta'eeti jira. Dhimmi pirezidaantii Ameerikaa haaraa dhufu keessoo Ameerikaa qofarratti osoo hin taane addunyaa guutuudhaaf murteessaadha waan ta'eef addunyaan guutuun ija bobaaftee idi. Keessattuu yeroo har'aan tanaa jeequmsa wal waraansa gurguddaa Yuukireenii fi Raashiyaa akkasuma haleellaa Israa'el biyyoota garaagaraa keessatti geggeessaa jirtuu fi waa'ee Afrikaa irratti keessattuu waa'ee biyya keenyaa irratti Kamaalaa Haaris immoo Tiraampiidha namni kenna kan inni filataatiin ture kan jiru. Yaada namoota adda addaa yaada hayyoota adda addaa kan sooshaal miidiyaa kanatti deemaatiin jiru akkasuma filannoo kana waan adda isa godhe haga tokkomee waliin ilaallaa Abduu Moobaala Birraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Ameerikaa biyya suupar paawaa addunyaa taate Ameerikaa keessatti pirezidaantiin haaraan filatamuu kamii pirezidaantiin haaraan eebaluu yoo filatame karaa kanaan inni kun naaf wayyuun oolu karaa kanaan inni kun namiidheeti jira jechuudhaan addunyaan guutuun diinota isaaniillee dabalatee fakkeenyaaf biyyoonni faallaa Ameerikaa taates pirezidaantiin eebaluu yoo dhufe kan jedhu namni hundinuyyuu pirezidaantiin Ameerikaa kan dhufu naaf akkamii addunyaaf akkamii Ameerikaa qofa osoo hin taane biyya kiyyaaf akkamii kan jedhu namni hundinuu xiyyeeffannoodhaan kan inni eegu fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti jalqaba namni ergaa baga gammaddeedha Tiraampiidhaaf ergee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi bulchiinsa Israa'el Naatanaa'uudha warra daddafitti ergaa baga hinjifattee Doonaald Tiraampiif erge keessaa isaan hangafaati jechuudha. Doonaald Tiraamp pirezidaantota Ameerikaa keessaa namni haga isaa falmiilee fi mormiilee adda addaa geessisee inni jiraannatti hin fakkaatu haga gartee sadarkaa itti mana murtiititti deddeebi'eetiin mana murtiititti yakkaan himatamaatiin ture takka jechuudha. Tiraamp yeroo lammataa fira deebi'ee dorgomuyyuu Kamaalaa Haaris ni mo'ata laata kan jedhu shakkii guddaa ture namni hedduun Kamaalaa Haaristuu warra dimokiraatotaa kanatu hinjifataa warra dimokiraatota kanatu mo'ata jedheeti eegame garuu haa ta'uti namoonni hedduun ammoo tilmaama jalqabumayyuu Tiraampitu filatamaa filannoo kana Tiraampitu mo'ata jedhee namoonni gartee yaada akkasiisan kennaatiin turan illee ni jiru sababoonni isaan itti lafa ka'an haala gartee jeequmsa hamaa amma addunyaan keessa jirtu kanaaf sababaan guddaan tokko Ameerikaadha kan gartee duuba jiru Tiraamp ammoo lola hin jaalatu nagayaa fi akka gartee biyyi Ameerikaadha guddattu qofa barbaada sababa kanaatiin ammoo uummanni Ameerikaa karaa diinagdeetiin miidhameeti jira nagaa barbaada waan ta'eef waa'ee ammoo Israa'elii fi Falastiin kanaan irra guddaa uummanni Ameerikaa waan kana hedduu jibbee jira waan ta'eef Tiraampitu filatama kan jedhamu tilmaamni adda addaallee kennamaa ture yeroo Tiraamp aangoorra jiru kun hundinuyyuu hin turre eega Tiraamp aangoorraa bu'ee booda kun dhufe waan ta'eef sababa kanaatiin warri dimokiraatotaa kun balfamee jibbameeti jira. Tiraamp ni mo'ata jedhe namoonni gartee tilmaama guddaa kenneef illeen hedduu tole hayyee yeroo Joon Baayiden bulchaa ture keessatti haala hamaa keessa kan turte takka biyya keenya ture jechuudha biyyi keenya Itoophiyaan wal waraansa Tigraay ka gartee nama miiliyoonaan lakkaa'amu galaafate wal waraansa gartee naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa naannoo Amaaraa keessatti deemaatiin jiru kun hundi isaatuyyuu yeroo gartee bulchiinsa Joo Baayiden keessatti taa'ame jechuudha keessattuu wal waraansa mootummaa federaalaatii fi Tigraay kana keessatti warri dimokiraatotaa TPLF deeggarinaa warri Joo Baayiden TPLF deeggarinaa jedhameetiin haga gartee hayyoonni adda addaallee irraa dubbachaatiin turan akkasuma gartee karaa mootummaa Itoophiyaatii fi warra Amaaraa kana jechuudha. Ameerikaan harka isii Itoophiyaa irraa haa kaaftu alaabaa Ameerikaa ambaasii duratti gumnaa haga jedhamu takka irratti bulchiinsi Joon Baayiden mootummaa Itoophiyaatii fi deeggartoota gartee mootummaa Itoophiyaatiin mormii guddaan irratti deemsifamaa ture jechuudha. Haa ta'uti kan lolli sun akkasitti gartee kan lubbuu nama hedduudhaa gaaga'e akkaatuma gartee dhiibbaame jechuun yeroo san fakkeenyaaf taatee kun kan inni taa'ame lola Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiru irratti dhiibbaa Ameerikaan gooturraa kan kaa'ame jechuudha. Lola kana gartee akka nuti gartee murree Ameerikaatu akkas nu godha yookiin ammoo Ameerikaan garee warra TPLF waliin dhaabbatte kan jiru dhiibbaa akkasiisan haala akkasiisan mormiin garaagaraa godhamaa ture jechuudha. Duuba booda irratti lolli nama hedduu galaafate wal dhabdeen kun akka gartee karaa nagaatiin dhumu dhiibbaa guddaa kan goote takka Ameerikaadha. Fakkeenyaaf ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Maayikil Hamar waan kana irratti adda durummaadhaan kan irratti hirmaate karaa nagaatti akka deebaniif dhiibbaa geessisee waan san kan dhaabsise Ameerikaa fi Awurooppaadha jedhameeti yeroo garaagaraatitti ni dubbatamaa jechuudha. Kana qofaa miti akka biyya keenyaatitti Itamaajuuriin biyyattii Jeneraal Birhaanuu Juullaa walitti gaarreffannaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa kanaan wal qabate biyyi seenaa hin qabne qucci bidiggii nu dalaysiisaa jirti jechuudhaan waraana irratti dho'isaa video waraabame san keessatti dubbatanii turan jechuudha. Biyyi seenaa hin qabne kan jedhu jechuun Ameerikaa baaran jechuudha. Karaa ittiin fedha keenya akka barbaannetti biyya keenya ittiin kabachisiifnu nu dhorgan akka jechuu haala akkasiisaniin dubbatanii turan jechuudha. Duubaarraan tana Tiraamp yeroo hinjifatutti namni Dr. Abiyyiin dura ergaa baga gammaddee baga hinjifatteedha ergee waan jiru natti hin fakkaatu isatti aansee kan mootummaa Israa'el garuu an Tiwiitar irratti kan inni argee jalqaba kan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti aansee kan namicha Israa'el sanii jechuudha. Kanaafuu Kamaalaa Haaris yoo dhufte biyya kiyyaaf yookiin ammoo akkaataa adeemsa siyaasa keenyaatiif faayidaa qabdi yoo Doonaald Tiraamp dhufe akkaataa adeemsa siyaasa keenyaatiif faayidaa qabdi akkasuma gartee addunyaa
addunyaa irratti siyaasa kanaa fi ebaltuu furmaata yookiin ammoo ebaltuu rakkoodha jedhee warri amanu hundinuu daddafitti ergaa gammachuu isaanii haala saniin ibsataa jira isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyeemee ilaalchi Tiraamp akkamii kan Kamaalaa Haaris akkamii paartii Doonaald Tiraamp keessaa bahee Riippaabilikaanotaa fi Kamaalaa Haaris keessaa baate Dimokiraatota garaagarummaan isaanii maalinni ka jedhu yaada namoota wal dura duubaan isiniif dubbisa. Jalqaba irratti kan Dr. Nuuraddiin Lukee yaada isaa fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti maxxanse kanaan isiniif dubbisa. Akkasidha Dr. Nuuraddiin Lukee. Ameerikaan humna jabduu addunyaati. Kanaaf filannoon Ameerikaa addunyaa guutuutti xiyyeeffannoon hordofama. Ejjennoon pirezidaantiin Ameerikaa tokko dhimmoota keessattuu wal dhibdeelee adda addaa irratti fudhatu siyaasa diinagdee addunyaa fi murteessummaa qaba. Pirezidaantii Tiraamp wal dhabdiilee kana irratti ejjennoo akkamii qabaachuu akka danda'u yaada kan koo. Dhimma hidhaa haara'umsa Itoophiyaa fi Ijipti. Doonaald Tiraamp Itoophiyaa irraa akka Ijiptiin caalchifatu Ijipti hidhaa haara'umsa dhoostee barbadeessuu dandeetti jechuudhaan ifatti dubbatee ture. Shariikummaan Masriin Ameerikaa waliin qabdu yoo dhimma Palestiinii fi Israa'el irratti harka seensifattee balleessuu baatte gama walgaarreeffannaa Itoophiyaa wajjin qabdu Masriin deeggarsa caaluu argachuu dandeetti. Dhimma Palestiinii fi Israa'el irratti Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa yeroo jalqabaa fi Jerusalem yookiin Alquddus magaalaa guddoo Israa'el ta'uu beekamtii kennee fi imbaasii Ameerikaa Tel Aviv irraa gara Jerusalem deebiseedha. Akkasumas lafa waggoota dheeraadhaaf Israa'el Sooriyaa irraa humnaan fudhattee jirtu Golan Haayit lafa Israa'eliiti jedhee beekamtii kenneedha. Tiraamp akkuma san akka pirezidaantota Ameerikaa kan biroo two state solution jedhee sinfa fakkeessu ittuma cichee haala jedhamuu danda'u nama mootummaa Israa'el deeggaruudha. Gama kanaan dhiibbaan guddaan inni mootummaa Israa'el irratti godhu ni jiraata jedhamee hin eeggamu. Garuu dugugga sanyii fi badiinsa Israa'el raawwataa jirtu haga tokko ni salphisa jedheen eega. Hariiroo Ameerikaa fi Iraan. Doonaald Tiraamp hoogganaa waraanaa Iraan keessaa tokko kan ta'e Jeneraal Qaasim Suleyman Iraaq Baagdaad keessatti guyyaa ifaan dirooniidhaan rukuchiisee ajjeesee ture. Taateen kun ammoo hariiroo Ameerikaa fi Iraan kan daran hadheesse ture. Tiraamp Iraan nukuleera akka hin hidhannee fi falmii cimaa gama qoqqobbii diinagdeetiin biyyattii dadhabsiisuu itti hammeessa jedhameeti eeggama. Warra rukuttaan Israa'elii fi Iraan yoo cime ammoo itti cichee Israa'eliin ni deeggara. Kun ammoo hariiroo isaanii daran hammeessuu danda'a. Dhimma Ruusiyaa fi Yukureen. Dhimma Ruusiyaa fi Yukureen irratti Tiraamp meeshaa waraanaa Yukureeniif fe'uu caalaa karaa dippiloomaasiitiin furmaata barbaaduuf ni xaara. Haalli kun ammoo hariiroo Ameerikaa fi Ruusiyaa irratti fooyya'insa qabaachuu danda'a. Yoo waraanicha tasgabbeessuu irratti milkaa'e ammoo diinagdee addunyaatiif bu'aa gaarii qabaata. Garuu karaa dippiloomaasiitiin ni milkaa'a tilmaama jedhu hin qabu. Dhimma Kooriyaa Kaabaa Kim Jong irratti Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa yeroo jalqabaatiif yeroo dhumaatii fi qaama hoogganaa Kooriyaa Kaabaatiin teessoo tokko irra taa'eetiin mari'achuu danda'eedha. Dhimma nukuleerii Kooriyaa Kaabaa irratti Tiraamp humnaan caala dippiloomaasiidhaan furuudhaaf yaalii godha jedhameeti eeggama. Kun ammoo addunyaadhaaf waan gaarii ta'a. Akkuma Dr. Nuuraddiin Lukee jedhe Doonaald Tiraamp akkuma walii galaatitti Ameerikaan biyya biraatiif qawwee geessuudhaaf yookiin ammoo haayizoo jettee wal waraansa babal'isuu osoo hin tahin misoomaa fi karaa nagahaatiin akka furamu babal'isuudha kaayoon isaa jechuudha. Wantummaan inni ittiin jaalateetiin filatameenuu isa kanaa jechuudha. Ka biraa fakkeenyaaf namni keenya hedduun kan irraa shakkii qabu waa'ee baqataati. Baqataan fakkeenyaaf wanni hundinuyyuu Ameerikaa jala deemti. Addunyaan tunuu baqataa fakkeenyaaf yoo karaa Ameerikaatiin dhiibbaan kan jiraatu taate addunyaa guutuu irraa dhiibbaan jiraatu danda'a. Baqataan akkasiin seenii yookiin baqataan hagana qofa naaseenu karaa kanaan naaseenu karaa kanaan naaseenu qofa taate fakkeenyaaf garuu waan gaafa duraa irratti qasha waan fooyyessina fakkaata. Doonaald Tiraamp illee baqataan karaa seeraatiin biyya keenya seenuu qaba. Ka seeraa ala biyya keenya seena ammoo biyya keenya keessaa bahuu qaba. Dursa ammoo uummata Ameerikaatiif kennamuudha qaba ka jiru. Warri ammoo kun warri dimokiraatota Kamaalaa Haaris taate baqataan kallattii kamiiniyyuu biyya keenya seene kabajni kennamuufii qaba keessummeeffamuu qaba kan jirudha. Mee kanaan ka wal qabatullee yaada nama biraatiin isin dubbisa. Aktiivistii Hawwii Aanolee akkas jedha. Garaagarummaa dhaabbilee lamaanii Riippaabilikaanotarra Doonaald Tiraamp saalli ilma namaa nuti beeknu lama qofa dhiiraa fi dhalaadha. Hormaata dhala namaa ni deeggarra. Ajandaan haaraa namni akka fedhe haa ta'u jedhu daangaa qabaachuu qaba. Ilmaan teenya mana barumsaatitti waan sammuu ilma namaa waliin hin deemne barachuu hin qaban. Ijoollee daa'imman waa'ee jaalalaa fi fuudha saala wal fakkaataa barsiisuun eegalamee mormiinis eegalamee ture. Biyya keenya namni dhufuu barbaadu karaa seera qabeessaan dhufuu qaba. Daa'ima garaa baasuun deeggarsa hin qabu. Ulfa baasuun deeggarsa hin qabu jechuu isaati. Ameerikaan dursa dhimma keessoo isiitiif kennuu qabdi. Dimokiraatota irraa Kamaalaa Haaris namni saala fedheen of ibsuu danda'a. Saalli namaatis lamaa ol ta'uu ni danda'a. Namni akka fedhetti wal haa fuudhu. Ijoolleen mana barumsaatitti waan hunda barachuu qabdi. Waan hunda ajandaa haaraa dabalatee hooggansa Ameerikaa addunyaa irratti qabdu deebisuu qabna. Baqataan biyya keenya karaa kamiinuu seenee bifa seera qabeessaan keessummeeffamuu qaba. Kan namni hedduun itti Ameerikaa keessa jiraachuun rakkoo itti taate inumayyuu namni keenyayyuu hedduun isaa Ameerikaa keessa jiraachaa fakkeenyaaf ilmaan isaa Afrikaa keessatti as deebisee Afrikaa keessatti barsiifata. Namni fakkeenyaaf Ijiptii, Keeniyaa, namni gartee humna qabu Tarkii biyyoota garagaraa keessatti jechuudha. Biyyoota biroo kan akka Eeshiyaatii fi Afrikaa kana keessatti as deebisanii ilmaan isaanii as keessatti namni keenya bal'inaan kan akkas barsiifataa jiru. Sodaa ilmaan keenya fakkeenyaaf saala wal
fakkaata fuudhu waan jiru kuni karaa dimokiraatotaa kanaanii kan babal'ate jechuudha. Warri Doonaald Tiraamp waan kanaan ni balaaleffataa jechuudha. Akkuma amma gartee yaada hawwii aanolee irraa dhageessan kanatti jechuudha. Karaa biraatiin gartee kan namni hedduun sodaa irraa qabu waggaa 8 dura biyya san qabatu waggaa 4 dura irraa bu'ame waggaa 8 dura biyya san qabatu waa'een baqattummaa namni karaa Ameerikaatitti deemu Afrikaa irraa Eeshiyaa irraa haa taatu inumayyuu biyyoota hedduu lakkaa'ee gonkumaa akkanan seennee fi namoota achi jiraniyyuu biyya isaanii deebisa jechuudhaani namoota hedduu kan garasitti gartee imalaatiin jiran kan karatti dhaabe hedduu ture jechuudha. Sodaa kanaati tokko irra guddaa kan namni kenna qabu. Amman tana karaa gartee seera qabeessaan kan Ameerikaan fudhattu kana ni dhaabsisaa fi itti fufaa waan jiru walumaan eenaa jechuudha. Garuu kan seera qabeessaa waan dhaabsisuullee natti hin fakkaatu. Kan seera alaa ammoo kan gartee kallattii adda addaatiin Ameerikaa seenamuu fi namoota achi keessa jiran kan seera alaa sanis biyya isaatitti deebisa jechuudhaan kan inni ittiin dhaadachaatiin ture kan inni ittiin filatamelleen kanaa jechuudha. Gara tokko Iraanii fi Israa'el irra goruu danda'a. Garuu guugaan daa'imman Falastiin irratti deemaatiin jiru haga tokko hafuura fudhataa jedhameeti jechuudha kan eegamu. Walumaa galatti lola deemaatiin jiru kana xumura itti godhaa yookiin ammoo hin dhaabsisaadha. Wannummaan inni ittiin filatame kana amma kan na ajaa'ibsiise namicha kana hagana takka gartee kan maraataadha jedhameetiin dubbatamu. Akkasitti gartee uummanni Kamaalaa Haarissan fakkeenyaaf Obaamaan kan amma dura bulchaatiin ture dimokiraatota irraa bakka isiin deemtu hunda wajjin deemee akka isiin filatamtuuf dhiibbaa godhaa turanii sababa haalota gartee warri dimokiraatotaa godhu wal waraansa adda addaa keessattuu bara Ameerikaa keessatti sababa Israa'el Falastiiniin dhahaa jirtu kanaan hagam takka uummanni fakkeenyaaf amma waan kana namni tokko amantiidhaan wal qabsiisee Falastiiniin bira kan dhaabbatu uummata musliimaa yookiin Israa'el bira kan dhaabbatu akka kiristaanaa warra akka isa jira. Hanga Ameerikaa keessatti mormii kaasee bakka takkatti illee waan kaasee natti hin fakkaatu. Warra dimokiraatotaa waan kan amma Kamaalaa Haaris kana Kamaalaa Haaris lola kana hin dhaabsisa dhaadannoo jedhu qabaatullee faallaa gartee warra dimokiraatotaa kana ni qabaatti jedheetiin hin yaadu. Doonaald Tiraamp waggaa 4 dura gaafa hinjifatamu san Baayiden fagootti caalee jechuudha kan inni hinjifate. Garuu amman tan ammoo faallaa saniitiin Kamaalaa Haaris Tiraamp fagootti caalee hinjifate jechuudha. Hojii fakkeenyaa fi haga waggaa 4 kana keessa gartee Joon Baayiden faa hojjetaatiin jiran kana uummanni akka hedduu balfe kan agarsiisudha isin jechuu barbaadeeti. Kamaalaa Haaris dubartii yeroo jalqabaatiif dorgomaa jirtu sanyii gurraacharraa intala warra Jamaayikaati. Inumayyuu harka caalaadhaan filatamtii hedduu jaalatamtii jedhamee osoo eegamuyyuu faallaa saniitiin paartii warra dimokiraatotaa kun fakkeenyaaf faallaa warra Joon Baayiden faa hin qabaattu jedhamee waan amanamuu fi akkasitti caalamee Tiraamp hagan eegameen hin caalamee fagootti hinjifate. Yeroo isaa keessatti addunyaan guutuun Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti kan deemaa jiru. Akkasuma gartee Gaazaan guutuutti gartee gubattee barbadooyte haga yeroo bulchiinsa Joo Baayiden kan gartee addunyaa kanarratti lolli babal'atee waan jiru natti hin fakkaatu. Haaluma kana hundaaniyyuu uummanni Ameerikaa sun duuba warra dimokiraatotaa kana jibbee Doonaald Tiraamp maraataa kana filatee jechuudha. Karaa baqattummaa saniin dhiibbaa yoo qabaateyyuu wanta namni keenya hedduun ittiin rakkachaatiin ture kan saala wal fakkaataa jedhu sanillee Doonaald Tiraamp akkuma nama keenya nama Afrikaa fi nama gartee amantiidhaan buluu kanatti ni balaaleffata. Guututti balleessa jechuufi miti. Haga gartee yeroo duraan isaan rakkoo tahaa yookiin ammoo sodaachisaa tahaa natti hin fakkaatu. Akkaataa inni duraan dubbataatiin ture san akkasi qabu. Hundaafiyyuu Doonaald Tiraamp waan itti aanu amman tana yeroo gartee pirezidaantii ta'ee kakateetiin bulchuu itti fufetti dhiibbaan inni geggeessuu fi faayidaan inni fiduu maal inni kan jedhu walumaan ilaalla. Ani Abduu Mobaala Biraayii hanqophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.